ijoollee boru sadarkaa guddaa ga'uu danda'u. Sana ta'uu danda'uudhaaf wanti isaan dhawwu hin jiru jechuudha. As hin jiranii? Ispoonsaran ta'a barfanii. Ani yeroo hundumaa isin wajjin jira. Naafamuu qabdu. Anis immoo isin badhaasaa jabaa. Naafeer. Akkam jirtu daawwattoota keenyaa har'a tikeettiin tokko nu geera. Tikeettii kana immoo walumaan ilaallaa. Odaa Award VIP jedha. VIP taaneedha. Odaa Award jedha. Akkuma beekamu ispoonsaroota tokko lama sadii afur shan qaba. Amaariffaan immoo barreeffameera. Odaa jedhee Amaariffa ta'uunsaa xiqqoo komantiidha akka kootti bara dhufuuf fooyyessaa. Amma walumaan deemna gara Skylightidha. Sa'aatii 10 taaseedha kan inni eegalu. Kanaaf waliin deemna inni ilaallaa sa'aatiin keenya ga'eera nu wajjin. Akkam jirtu daawwattoota YouTube keenyaa kun Odaa Award marsaa torbaffaadha. Haalli bakkeetti argaa jiru baay'ee bareedaadha. Keessa immoo seennee haala isaa akkam akka ta'e waliin ilaalla. Anis Odaa Award yeroo jalqabaaf dhufaan jira. Waliin aseen. Akkam jirtu daawwattoota keenyaa har'a kan argadhee jiru Acee xiqqoodha. Acee xiqqoo akkam? Nagaa akkam jirtu? Jirra ijoollee kana beekta? Yaa beeka baay'een dordofaanii baay'een jaalladhaan illee baay'ee natti tola. Komantii qabduuf yookiin immoo yaada qabduuf jira? Yaa jabaadhaa wanti isaan jalqaban waan guddaadha. Keessumattuu kaalcharii aadaa guddisuu irratti shubbisa irratti baay'ee danda'u. Ijoollee akkasii jajjabeessuu qabna. Ijoolleen kun ganaa guddatu ijoollee kana bira dhaabbachuu qabna jajjabeessuu mooraalii ta'uu qabna jabaadhaan jedhaanii kanadha komentiin kun. Thank you guddaan anis baay'ee si dinqisiifanna jabaadha. Thank you. Akkuma argaa jirtan amma keessa seenneerra viewun bakkii kana jiru baay'ee bareedaadha. Namoota immoo ijoollee kana dinqisiifatanii tokko tokkoon interviewinsi ni godha. Keessa deemnee waliin ilaallaa jechuudha. Nama baay'ee guddaa nama baay'ee jaallannu wajjin jirra. Maqaa keetti nuyi. Galisaa Adam Maamedii naan jedhani. Okay, ijoollee kana hin beektaa? Ijoollee sana ammaa sirriitti beekame sirriitti hin beeka. Akkamitti akka isaan natti tolan? Sirba keessa takka hojjetaniiru. Takka hojjetan loolina. Loolina hojjetaniiru. Sirriitti. Akkamsitti tolee jira? Akka malee natti tolee jira. Ijoollee gurguddachuu qabdu jajjabeeffamuu qabdu. Guddadhaanaa jedhaanii waan bareeda hojjetu irraas bareedu ijoollee boru sadarkaa guddaa ga'uu danda'u. Tole guddaa galatanii guddaa si ajaa'ibsiifanna nunis sirba lammaffaa wal agarre illee galata. Obsaa Abdiisaati wajjiniin. Obsaa wajjin jirra ijoollee iskiriinii irratti argaa jirtu kana hin beektaa? Nan beekaani hedduun jaalladhaani jabaadhaattiin jechuus immoo nan barbaada. Sababiin isaas kennaa addaatiidha qabu. Hojii gareetti baay'ee of kennoodha. Wanti isaan hojjetan nama bohaarsa abdiillee namatti hora. Immoo kaleessa isaaniis xiqqoo karaadhuma keessanii fi karaa namoota tokko dhagahuu dandeenyeerra waan ta'eef har'i isaanii akkas ta'e arguun keenya dandeettiin isaanii hawaasni arguunsaa hedduu natti tola. Tole anis baay'ee namoota nuun qabnu keessaa nama si ajaa'ibsiisudha baay'ee guddaanuuf jabaadhu bakka guddaatti akkasii arginu abdii qabna. Ulfaadhu galatoomatti. Tole eenyu waliin jirra? Amaaneel Fiixumaa wajjin jirra. Amaaneel artistii baay'ee nuun jaallannudha. Ijoollee iskiriinii irratti argaa jirtu kana beektaa? Sirriitti. Yaada yookiin yaada neegatiivisa ta'u poozitiivisa ta'u yaada qabduuf jira ijoollee kanaaf waan sirreessuu qabanii waan itti fufuu qaban. Ijoolleen kun egaa akkuma jalqabaa kaasnee amma ammatti ilaalaa turre ijoollee baay'ee taalentii ta'an arraaboreecha taalentii isaanii fooyyeffachaa dhufan ijoollee baay'ee daa'ima garuma guddachuu danda'anii. So waan gaarii irratti argaa jirra gara fuulduraatti illee akka Ameerikaa Got Talent ijoollee Afrikaa irraa achi deemanii sana ta'uu danda'uudhaaf wanti isaan dhawwu hin jiru jechuudha. So ammallee jabaadhaan jedhaanii daa'imman kanaanii hedduu guddatu atis immoo ijoollee kana jajjabeessitee asiin ga'uu keetiif guddaa galatoomii gara fuulduraatti immoo kana caalaa waan baay'ee sinirraa eegna. Guddaas jaallanna kunis akkasuma waan guddaa sirraa eegna. Thank you. Uffati keen bareeda baay'ee. Roomii wajjin jirra. Roomii ijoollee kana beektaa? Sirriitti malee gaaffii maalii qaba? Yeroo baay'ee koomantiis laayikisiin gootii fi viidiyoo isaan amma ammaatti hojjetan irratti yaada qabdu jira? Viidiyoo isaan hojjechaa jiran baay'ee bareedaadha. Kana caalaa itti fufaa jabaadhaan ittiin jedha. Keessumaa immoo barumsa isaanii irratti illee xiyyeeffannoo guddaa gochuu qabu. Baay'ee bareeda.
Fuulduratti maalirraa eegda ijoollee kanarraa? Waan guddaa. Iddoo guddaa akka isaan kan abdii guddaan qaba. Atillee dugda isaanii duubaan hirkistee waan jirtuufi iddoo guddaa gahodhee yaada. Waaqayyoommoo isaan gargaara gala. Innis baay'ee si jaallannaa galatoo. Tolee duraan dursa maqaa kee? Amarsan Taswaan jedhama. Amarsan ijoollee iskiriin irratti argaa jiru kanaan beektaani? Ijoollee nan beekaani ijoollee jajjaboodha. Akkana viidiyoo isaan ammaatti hojjetanii irratti koomentii qabdu jira waan isaan fooyyessuu qaban? Dhugaa dubbachuuf ijoollee hojii isaan hojjetaa jiran hojii baay'ee jabaadha. Hojii namoota dinqisiifadhu keessaa ijoollee dhiyeenya kaan umuriin isaanii xiqqaatee bilchina qaban keessaa nama tokkodha. Kaameraa Soonii haa ta'u, Maarkii Foorii haa ta'u, kaameraan sadarkaa isaa eeggateen yoo hojjettan hojii guddaa iddoo fagoo gahuu dandeessu. Isa kanaaf hanqinni amma jirutti gama kaameraati. Kan haala wanta biraan jiru. Fuuldurattoo maalirraa eegdu? Ijoollee kanarraa wanti inni eegu gara fuulduraatti fagaatanii yoo xiqqaate ijoollee dorgomaa akka sadarkaa biyyaatti akka isaan ta'an abdii guddaa irraa qaba. Fagoos immoo hin gahu. Ijoolleetti baay'ee qataleedha. Baay'ee deemus. Guddaa naaf galatoomi. Anis baay'een si ajaa'ibsifadha. Leencoo ijoollee iskiriin irratti argaa jirtu kana beektaa? Isaan keessaati maangoon baay'ee si jaallata. Raajoonis akkasumas beeka. Viidiyoo isaan amma ammaatti hojjetan irratti even kan kee hojjetaniiru lubbaa boorisa jedhu yaada qabduu fi istiinitti. Reakshinii hojjetan miti? Viidiyoo irratti hojjetan. Reakshinii jechuudha. Baay'ee bareedaan irra caala baay'ee artistiin reakshiniitti dhaganii gammadu beekta miti? Ofiisaa hojjetee gadhiiseera waan ta'eef reakshiniitti gammada. Meerre isaanii hin daawamte? Isaan gaafa wallaggaa dhuftuun argitaan sirriitti. As hin jiranii? Hin jiran. Ispoonsaran taa'aa dhufanii. Kiliippii tokko si wajjin hojjechuun barbaadu. Yaada qabda? Natti tola. Duratti bakka guddaa dhagaan abdii qabna. Guddaa si jaallanna. Natti tola. Namoota ammaatti interviyu goone irratti akkasiin baay'ee gammaddan abdii qabna. Guddaa qophicha bareedaadha. Keessa isaa immoo kaameraamaanii keenya wajjin naannofnee ilaallaa jechuudha. Mucaa malaaxaa kana ilaaleera qalbii koo hawwateera. Amma seenneerra keessi isaa hin bareeda iskaayilaayitittidha. Eebbaan jalqabeera. Akkuma argartan Oromoon eebbaan jalqabeera. Pirogiraamii hafe immoo waliin ilaallaa jechuudha. Bareedaadha. Ammaatti waan ilaalaa jiru. Ittaan immoo waliin ilaallaa jechuudha. Natti tola garuu dorgommiin kun baay'ee yoo guutummaa natti tola. Natsaannatiin baay'een jaalladha. Sirba baay'ee ajaa'iba ta'edha kan isheen hojjette. Sirbi kun moosaatti hin gaddineen baay'ee natti toleera. Shamarreedha. Jajjabeessuu ni qabna. Yaa kaatagoorii biraa ilaalaa nyaachuu danda'a guutuun. Bareedaadha. Sattaanu ilaalla bakka. Kaatagoorii kanaan gaaffii hin qabu hambaa immoo qaba.
uummataa ni baala miira koo dubbachaa hin jira. Miirri uummataa immoo kan biraa ta'uu danda'a. Sirba kanarra nagee garuu bareedaadha. Ya. Sirba kana baay'een jaalladha. የሰባተኛው ኦዳ ዋርድ ምርጥ ጥምረት እጩዎች Shagguyyeen sun yoo injifate natti tola kaataagorii kana keessaati. I wish yoo mo'ate viidiyoo tokkos hojjenneerra kanarratti yoo inni kun mo'ate baay'ee natti tola. Bagana eddene badhaasa odaa marsaa torbaffatiin eenyutu injifatatti? weellistoota cimdii yaa sheemmoo qaba. kan injifate yaa moo qabdi shagguyyeen sun Kadir Ahmedii fi kun ariif no sirbi kun baay'ee ariifidha baay'ee sirban baay'ee jaalladheedha waggaa kana keessa moo isaanatti toleera. Odaa Waardii barana kanarratti waanan baay'ee jaalladhe isteejii sanarraati mucaan kanadha. Mucaan kun bakka mucaa dinqii ta'edha dhugaa. Mucaa bakka guddaa ga'uu danda'udha. Gana yaangiidha. Waaw bakka isteejii kan akkanitti hojjete waan inni hin hojjenne hin jiru. Aadaa adda hojjeteera. Afaan Oromoo darbee afaan Tigriffaa, Guraagee, Amaariffa kana Walaayittaa hedduu hojjeteera. Eebbisa sinabaa gooftaa saddeetan kan dhaalure. Eebbisa sinabaa gooftaa saddeetan kan dhaalure. Adureessa koo hadaraa qindi ati yaafattu hadaraa dhalti ati elmattu hadaraa ijoollee ati ergattu oobeen dhufte yaadureessa jabbileen galtee karra naabanii oobeen dhufte yaadureessa koo hadaraa qindi ati yaafattu hadaraa dhalti ati elmattu hadaraa ijoollee ati ergattu. Kaataagoriin kun baay'ee kan hunda caalaa natti toledha. Weellisaa umurii guutuu jedhamee 50 shubbisaadha kan badhaafame. Mootii bakkeetti ilaalaa jirru kun hordofuu dhufana ta'uu bakkee taa'uu dhufana ta'uu naan galle kwaalitii qophichaa gadi buusuudha waan akkasii. Anyways warri keessatti turtanii hagammaatti hordofaa turtan galatoomaan siniin jedha. Astii kan ilaalaa jirru outfiitii gudii kan uffatanii dhufanii yeroo isaan itti badhaasamanii sagalee uummataadhaani uffata babbareedaa uffata aadaa Oromoo ibsan hedduu ture. Kunillee baay'ee cimaa. As keessatti artistoota gurguddoodha kan hirmaate Galaanaa Gaaromsaa, Naxilaan Kee kan jedhu jira, Kaniilan Baree kun jira. Sirba hedduudha as keessatti kan hirmaate kan Galaanaa himmoo jedhee yaadeen ture garuu kan Heelantu moo'e. Kiliippii bareedaadha kiliippiinsaa garuu akka kootti kan Galaanaa yookiin kan Sinnishaw Naxilaan Kee jedhu sun osoo moo'ee natti tola ture. Haa ta'uyyuu malee mooteetti hunda caalaa kee ol injifateera jaamaree hundi keessan jaallattaniittu. Saba Oromoo, aadaa Oromoo, seenaa Oromoo guddisuu qabdu, hojjechuu qabdu. Isa dhufutti immoo Odaa Waardii irratti waan gaarii hojjettanii badhaafamuu qabdu. Anis immoo isiniin badhaasaa jabaadhaa.
Sadhufu kilipii hojjechaa irra kilipii guddaadhaan hin dhufna. Leencoo baga gammaddeen siin jedha kanaan dura. Hojii kana irratti hirmaachuuf turre nu. Rakkoo tokko tokkoon keessaa hafneerra haa ta'u malee ijoollee kanaan maalettaan. Jabaadhaan jedhaan ijoollee abdii guddaa namaa kennanna ijoollee aartiin keessaati calaqqisudha. So daa'imummaan aartiidhaan akkas dibamuun carroomudha. Kanaaf egereen aartii Oromoo immoo ijoollee kana keessaa mul'ata. Waggaa dhufu kilipii tokko jechuun yaanna. Akkas irratti argamnu abdii qabna. Sana irrattis immoo wantoota nu deeggartuun akka nu deeggartu abdiin qabna. Ani yeroo hundumaa sinii hojiin jira. Kana irratti timaan ture. Ijoollee sanatti baay'ee gammadaadha. Yeroo naqamtee tures beekaan hin ture. Kanaaf sadarkaa sanarra gahuu isaanii baay'ee gatii gammaduu fi yeroo koo guutuudhaan sinii hojiin jira. Guddaan jaalladha. Qophii Odaa Aardiin marsaa torbaffaa akkuma ilaalaa turtan kana fakkaata ture. Dorgommii adda addaadhaan kan inni godhamaa ture. Akkasumas yeroo darbeerraa kaataagorii hedduudhaan wantoota adda addaa irratti badhaasaa ture. Wanta jajjabeeffamudha. Baay'ee natti tolee ture. Baay'een sin jaalladha. Hordoftoonni keenya hundi keessanii share, like, subscribe godhaa. Guddaa sin jaalladha. Qophii biraan hanga walitti deebinutti marsaa 8ffaa irratti akka nu irratti argamnu abdii qabna.